Good, 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 good. Jaarso, naabbanne ammayyuu wantittiin. Ay. Innoo ofiisaatti foon irra hin jiru. Maal godhe jedhee mucaa nama goroggoruudha qeemma kun. Foonuu irraa dhumee eela sibiilaa hunduu ishee haphattee ta'eera jaarsi hoo. Jaarsa umurii waggaa 75 jechuun dhugaa waaqaa maalumatti kana yaaduu isaa dhaqeerame. Ijoollee isaayyuu argeera jechuudha. Nagaammoon irraanfanne nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u kam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii rabbi galannaa gahuu. Sinillee akka nagaa qabdan abdiin qaba nagaan koo isin haa gahuu siniin jedha yuutuubii koo sabskraayibii laayikii sheerii gochuu hin dagatiinaa na jajjabeessaa siniin jedha akaakayyuun koo ammayyuu fiigichaa kanan fixanne fakkaatu. Akaakayyuun koo illee abbaan abbaa koo sabbanummaa koos lamaan isaanii dulloomanii kana yaaduu miti ka'anii biddeen nyaachuu nutti ulfaateera. Garuu amma namichi kun ofiisaas bifan qabu. Foonuu irraa dhumeera. Sanarrattuu ukkuba eedisii qabadhani. Maaluma gochii mucaa namaa tuquu dhaqe tokko. Lammaffaa ammoo ammayyuu inni dargaggummaa hin fixanne. Dargaggummaa ittuma jira. Ay bade miskiina. Ay. Maaf mana isaa taa'ee harka ijoollee isaarraas ta'e harka jaartii isaarraas ta'e maaf hin gucugucin biddeen isaa amma kun mana hidhaa keessa taa'uun umurii kanaanii dhugaa waaqaa kabaja guddaan nama eeggata ilmoon ofii nama kabajji ijoolleen ijoollee ilmoo ofii nama kabajji ijoolleen hiriyyaa ofii nama kabajji ollaan nama kabaja jaarsa guddaa jedhanii ka'anii teessisu yoo karaa deemu gadi jedhanii dubbisu jaarsa akka kanaa kuni sirattuu sammuunis keessaa dhumeera foonis irraa dhumeera du'uun koo naftuu jedhama mucaa namaa goroggoruu dhaqee ishees yeroo malee ishee cabse. Ofiisaas dukkana keessatti hafee jechuudha. Maal ta'e jaarsi? Maarraa kaata'utoo ta'e silaa jaarsi akka kana araarsaa yommaan jedhu jaarsa abbaa biyyaa maanguddoo gurguddoo akkas malee gana ammayyuu waa'ee goroggorra tuttuqaa kana hinuma yaadaa jaarsa amma nagahee. Dhugaa rabbi na gabashiisas na gaddisiisas. Maal ta'e jaarsummaaf irraa kaatan yeroo kana ijoollee ofii arganii taa'anii harka ijoollee ofii irraa nyaachuu malee dargaggummaan dhume haansaa ammayyuutti jira fakkaata moo reefu dhalataa gizee lammaffaa reefu dhalata ta'uu danda'a maaltu beeka gizee lammaffaa dhalateetu asa dogoggorsi ta'uu danda'a amma waaqayyo waan akkasii nurraa haa jal'isu. Dhugaa rabbii dhugaa dubbachuuf barri nuti keessa jirru kuni bara bitaa bara faallaa taatee jirti. Bara itti abbaan ilmoosaa ashee ka'e ilmoosaa gudeedu keessa jirra jechuudha. Bara itti obboleessiif obboleettii wajjiniin ciisan keessa jirra. Isa akkasii kana waaqayyo immoo hin gaha jedhee nurraa haa dabarsu. Hundumti keessanuu bakkuma bakka jirtanitti akka amantii keessanitti tsilootii go'a. Maaliifi? Waaqayyo araara isaa yoo nu buuse tasgabbaa'ee nagaan biyya keenyaas bu'ee inni akkas waan hamaa yaadu kunis irraa jal'ata waaqayyo immoo fuula isaa nutti haa deebisu malee baay'ee ulfaata dhugaa rabbii amma taa'anii ka'uunis yaaddoo ta'e amma manaa bahanii amma manatti deebi'anitti iyyuu yaaddoo ta'e jaarsi kun maal godhi jedhe ijoollee xiqqoo goroggoruu dhaqee isaanuu dhukkuba qaba akka eedisii qabu beeka. Eedisiin suni nama tokko yoo tuqe nama tokkotti darba nama tokkorra nama tokkotti darba kun immoo daa'ima kan homaa hin beekne kan nyaattee hin quufne kan hamaaf gaarii adda hin baafanne kan mana barumsaa galtee illee qubee adda hin baafanne kun maal ta'e namichi yoo du'a barbaadeera ta'e qoricha silliqqee hin ajjeesu yoo nama kun ijoollee qaba ijoolleen isaa mataan isaanii gadi cabe jechuudha maal jechuudha. Maal ta'e jaarsi maa maraata yeroo malee bara dulluma kana keessa taa'ee kabajamee kabajaan dhugaa rabbi akkas ture kun immoo salphataa jaarsa foon isaayyuu hammina isaa irraa fixeera fakkaata.
Ay yaa Rabbi sana kofashiisu kan akkamiin godha. Dhugaa Rabbi na gaddisiisas na kofashiisas. Maaliif jaarsichumti kun kana yaaduma isaan nagadame. Malkii isaan laalle, umurii isaan laalle. Maal godhe jedhee mucaa duudaa mucaa homaa hin beekne nyaataan goyyomse fitti waama sanuu. Isgoo rabbiin gaanuu naa jedhu baay'ee ulfaata akka kottan nan balaaleffadha. Maaliif jennaani mucaan duudaadha homaa hin beektu sanarrattu dhibaa haadha. Dhibee isaa sana faffaalaa jechuudha. Inni ammayyuu an dhibame akkamitti namni inni kan nagaa taa'a jedhee yaada jechuudha. Amma manicha isa hidhamu keessatti akkamitti hidhamee jiraata. Silaa tokkoffaa nama dhukkuba qabudha. Lammaffaa namni hidhamee jiru mana hidhaa sana keessa bichaa miti. Maal ta'e jaarsummaa maraata. Maa dhibee isaatiin nama faala. Maaf maqaa isaas nyaata maqaa ijoollee isaas nyaata. Ara rabbi nu haa oolchu.